sirni impaayeraa naftanyaan bu'uureffame diigamuu qaba. Finnaan impaayeraa Itoophiyaa naftanyaa jalqabaan arjooma hirmaannaa Afrikaan jaarraa 19ffaa koloneeffama biyyoota kibba Itoophiyaan bu'uureffame. Mootonni harka wal jijjiiran hundi jijjiirama guddaa akka waan tolchanii dhaadataa turan. Haa ta'u malee yoo irra keessaa haxaa'uu hin taane jijjiirama bu'uuraa kan fide hin turre. Mootummaa Habashaa bucuree koora gaaraa irra turte qofaaf bu'uureffamni isaa jijjiirama guddaa fidee ture. Wallaasoon amma jiru kanneen baras koloneeffamanii mirga hiree sabummaa ofiin murteeffachuun hariiroo kolonummaa raawwachiisuu akeekkatanii fi kanneen sana ukkaamsuu fedhan gidduudha. Qabsoo qindaa'aa waggoota 50 ol taasifameen akka lamuu hin dandamannetti kolonoota kan turan impaayericha bu'uuraa sochoosanii jiru. Amma garuu yeroo uummattoonni dammaqanii mirga isaanii harkatti galfachuu gahan kana keessaaf alaa gufuun itti heddummataa jira. Hooggantoonni cunqurfamoota lallaafanuu ummati bilisummaaf duudhama qabuu fi duubatti harkifatuuf akka hin jilbeeffanne murachuusaa agarsiisaa jira. Jijjiirama dinqisiifame Itoophiyaaf hoogganoonni bakka dur hin beekamne argamanuu akkaataa itti hojjetan jijjiiruu hin dandeenye. Kanaaf shaakalli tokkoon isaanii caasichuma eegalaan masakama. Inni immoo nafii feodaalli Habashaa wirteeffataa, koloneeffataa, duubatti harkifatuu fi hacuucaa afaan Amaaraa dubbatu. Kun hubannoo bara abbaa gonfoo Dargee Abut yookiin Addawaayii, Oppidiyoo yookiin Addawaayii argame. Hundi isaanii gaaffii Oromoo deebisuu waan hanqataniif tasgabbii fi dhuma nagaa hin arganne. Malbulcheessitooti tarkaanfatoo dullachi hawaasa keessa jiraachuun dargaggoo fi kanneen aanga'oo ta'anii tolaan hin laalamu ta'a. Dargaggoonni of bulchuuf yoo ariifatan aanga'oonni sodaa kan dhoosan dullooti saaxiluun dhaloota haaraa nutti dammaqsuu qabu. Manguddoonni ergamsa isaanii bahachuun dirqama dhaloota warraaqati. Kan darbee fi kan ammaa walitti hidhuun dogoggorri akka irra hin deebi'amne gorsu. Gaaffiin Oromoo gaaffii sabummaati jechuun ni danda'ama. Gaaffiin erga qabamanii jiraatuyyuu kan bifa qindaa'een dhiyaachutti ka'ee naannaa 15 bu'uureffamuu ABO'ti ka'eetu. Mirgoota malbulchaa diinagdee fi hawaasummaa kan dhaban akka sabaatti. Akka sabaatti tuffatamuun ni salphatan, ni deegan, ni miidhaman, ni doofamsan. Gaaffiin isaanii deebii dhabnaan gadigaloo ta'anii jiraachuu dadhabuun qabsootti bobba'an. Gaafoti kun deebii mamii hin qabne argatan malee qabsoo isaanii dhawaataa ta'uu akka danda'u ganama murteeffatan. Sirni haaraan addunyaa bilisummaa sabootaa fudhatee erga seenee kurnoota lakkoofsisuyyuu Itoophiyaan ammayyuu jaarraa 19ffaa keessa jirti. Qabamuun miidhamni hamma ba'an Oromoo irra ga'uyyuu sanaan wal baruu isaanii aanjatti jijjiiranii godina Afrikaa kana fakkeenya nagaa fi guddinaa gochuu ni danda'u turan. Garuu sadarkaan guddinaa keenya waan hallee xiiqin ilaaluu malee badhifnee ilaaluun hunda keenya otoo hin hubin fedha keenya walii eegnee ollaa walirratti hirkatoo ta'uun wanti hin danda'amneef hin jiru. Erga qabsoo jalqabanii Oromoon yaada furmaataa otoo hin laatin yeroo nafe hin jiru. Garuu kan silaa deebii kennanii fi gorsitoonni isaanii Itoophiyaa dullattii keessa dhaabbatanii furmaata gartokko qofa darbatu. Isaan achuma haa jiraatan malee haalli impaayera Itoophiyaa dullattii qabsoo cunqurfamtootaan jijjiiramee jira. Barsiifata qofatu cichee hafuu barbaada. Oromoonni akkuma dafqaa fi dhiiga fidan jija isaanii dhiigaan eeggachuuf qophee ta'uu isaanii gahaatti agarsiisanii jiru. Akka Itoophistoonni Itoophiyaa itti ilaalanii fi akka saboonni Oromoo itti ilaalan tokkumaaf hin taane lola kaasuun qabu. Uummattoota aadaa, duudhaa, afaanii fi seenaan jara irraa adda ta'uun isaanii irraanfatamuu hin qabu. Garaagarummaa jiru walii baranii diriira irratti dhiyaatee walitti araarama yoo ta'e qulqullina garaan ilaaluudha. Oromoon Oromiyaan teenya jedha. Keessan miti kan jedhutu sibiila itti kaasa afaan itti darba malee isaan daangaa darbanii furmaa malee waan barbaadan hin qaban. Dhugaa lafa jiru waliin ilaaluu dadhabnaan irraakaa adda addaa qabannee waliin haasa'uu hin dandeenyu. Kan wal lolachiisu sirna isaanii loogee nu hacuuce. Nagaa fi jaalalaan waliin jiraachuuf sirni impaayeraa nafxanyaan bu'uureffame diigamee haaraan sabaa fi sabaawwatii fedha isaanii bilisaan irratti walii galaniin bakka buufamuu qaba. Ofirrummaa fi ofittummaan hin jiru taanaan kana waan walii hin fudhatamneef hin jiru. Amma erga sirna sanatti cunqurfamtoota deebisuun hin danda'amne maalaa baasuuf dhamaraasuu jedhama. Murnoonni uummattoota hin filamne yookaan karaa qajeeltuuf bilisaan hin filamne gummaan itti hin dhagahamu. Barcumni taayitaa Itoophiyaa harkaa fi danaa jijjiirate ta'uyyuu ilaalchi isaan uummattoota koloneeffamaniif qaban hin jijjiiramne. Hunduu qabeenya isaanii saamuu,
urrama isaanii ukkaamsuu fi akka itti hooggansa dhabsiisuuf sababa barbaadu. Fakkeenyaaf ajjeechaa keessaayyuu kan barattoota Oromoo biyya Amaaraa fi hooman ajjeechaa fi hidhaa Oromiyaa keessaa aangoo irra kan jiran kan ooffalchan yookiin irra ilaalan. Kanaafi jijjiiramni fedhe haa tolfamu waajjirbichiin sirna nafxanyaan bu'uureffame diigamu malee kan aangoo irra bahan hundi akka kanneen isaan duraa ofirrummaa agarsiisuu hin hafu. Erga abbaan gonfoo kufee mootummooti afur harka wal jijjiiruun imaamata addaa irbaala irratti baasanii jiru. Garuu hariiroon bulchaa fi bulfamaa gidduu jiru kanan kaakeef caansaan sirna fiudaal caalaa jabaa fi malbulchitoota abbaa tokkee fi kolomsiisaa waan ta'eef kanaaf jijjiirama irbuu seenanii fi irra ilaaluu filatu. Akkasitti hariiroon uummattoota koloneeffamanii fi firna gidduu bulchaa hunda jalatti hin jijjiiramin kan hafe. Hundi kennata dimokiraatawaa gaggeessina jedhanii fakkeessanuu fedhii ajaja gidduu dabarsuu fi jibba kennataa qajeelaa fi bilisaa waan qabaniif shira itti hojjetu. Shirri kennataa galmeessuu dura jalqabee irba yookiin sagalee kenname lakkaa'uu booda dhaabbata. Kun uumaa miira finnaa gunawaati. Kennani federeeshinaa haarawee sirna Itoophiyaa dullatti hin gaggeeffamu hin qabu. Kan amma karoorfame sirna gunaawaa dimokiraatawaa hin taane irratti waan hundaa'eef qajeelaa fi bilisa ta'uu hin danda'u. Kanaaf dura mirgaa fi dirqama federeeshinaa haarawee irratti waliigalamee kennatichi qaama inni uumu gaggeeffamuu qaba. Yeroos qofa kan hundi carraa walqixxee buufachuuf haa ta'u hongaa'uuf qabaatu. Kanaaf kan yaada qajeelaa qabaatanii aangotti ol ba'an hunda dura sirna dullacha diiganii jijjiirama hojiirra oolchuu qabu malee sirni sun akka barsiifatetti malee akka isaan fedhanitti hin hojjechiisu. Oromoof kanneen hamaa waggoota dhibboota darban muuxataniif baroonni sun jahannama waan ta'aniif kan irraa baratan haa ta'u kan uffatan hin jiraattu. Sana jechuun kan sirna malbulchaa darbe jaallatan hunda miti jechuudha. Kanaaf kan sirna ammaa fi egeree isa irratti ijaarraa jechuun hedduuf muuxannoo cunqursaa garboonfataa fi qaccabixii dandamachiisuu jechuu ta'a. Kanaaf jalqaba basalgaa haaratu barbaadama. Uummattoonni mirga ofiif daboon loluun jija guddaa galmeeffatanii jiru. Heerri Itoophiyaa abuut yookiin addawaa'ee jalatti walii fudhannaa uummattoonni koloneeffamanii turan argatan keessaa tokko. Sababa sanaan gaaga'ooti durii gaaga'amaa fakkaatanii ilaalcha hambaa addunyaa anjaajessuuf iyyuutti ka'an. Yoo mallee Sudaan aangoo irra jiraanne waan Itoophiyaa dullatti ilaalu hunda irratti kaan seexaa yakkaa irraa kan ka'e kaan immoo kan darbe yaaduun waca isaan uumaniin eenyummaan isaanii hubatamuu danda'a. Tokko tokko sirna hacuuccaa fi qaccefixa nafxanyaatti akka boonan ifatti himatu. Kun diinni dhugaa akka fuulletti hin mul'anne haala jiru dimimmiseessa. Garuu hanga murni tokko caasaa impaayera nafxanyaa hin jijjiiramin irra jirutti inni itti gaafatama isaa ta'a. Impaayerri Itoophiyaa sirna nafxanyaa koloneeffattoota irratti fedha murna Amaara Shawaan hoogganamu tajaajiluuf bu'uureffame. Qabsoo uummattoota kolxiiqiin guutame booda hariiroon sun jijjiiramaa jira. Federeeshina dimokiraatawaadha jedhamee caasaa uumame duubayyuu caasaan impaayerichaa itti cichamaa jira. Mataa irraa ammayyuu murnootaa fi namoota eenyuunuu bakka hin buune garuu fedha impaayerichaa uumameef tajaajilantu jira. Ifannoon uummataa dhugoomuuf sirni impaayeraa nafxanyaan ijaarame diigame tokkeessoo dimokiraatawaa uummataan bakka buufamuu gaafata. Kana malee uummattoonni sirna humnaan jala seensifaman mirga isaanii dhalootaa hiree sabummaa ofii ofiin murteeffachuutti dhimma bahuun murtee ofii mataa mataan fudhatanii jalaa bahuu dirqamu. Bilisummaa dimokiraataweef danqaraa kan ta'an kanneen sirna nafxanyaa qaata burkutaawee yaadani. Yoo tartiibii ittiin tolfame dogoggora ta'eyyuu sirni federaalaa wayyaanee fi ogeeyyii heeraa alaan yayyabamee jira. Wayyaaneen dhala Tigraay kan sirnicha impaayera uumuu keessaa harka qabaniiti. Kanaaf jibbaa fi tuffii uummattoota kolonii qabachuu irraa qulqulloomuu hin danda'u. Mootummaa federaalaa kora finnootii miseensaa itti ta'an hunda hammatu sagalee walqixxee qabaniin miidhagsamuu qabu. Hunkeeffamni isaa sagalee guutuu irratti kan hundaa'e malee naaf sirni federaalaa amma jiru keessa deebi'amee ilaalamuun eeyyee lakkii kan referendamiin uummattootaaf dhiyaachutu eegama. Oromoof sirna alagaatu diinasaati. Sirni kamuu kophaa itti dhufee hin beeku. Amma garuu qooda eegaloota alaa irra ilaaluu dhiisanii damboofachuu yaaluu qabu. Federeeshinni akkasitti uumamee moo'ummaa uummattootaa qeenxee fi walitti qabaan ni beeka. Yaa'icha keessa hariiroon aangoo finnootaa fi mootummaa federaalaa gidduu waan lafa kaa'amuuf qabatteen sabaa fi sabaawotaa akkasumas abbaa fedhootaa wal lolchiisu hin jiraatu. Waan mirgoota ilmaan namaa ilaallatu idaatti gahan akka labsa mirga ilmaan namaa bakka hallee fi
heera amma jiru irra kan jiranuu dabalamuu danda'u. Tokkoon finnoota federaalawwanii daangaa ofii keessatti moo'ummaa qabu. Achitti mirga uummataa fi abbaa tokkee kabachiisuun ga'ee isaaniiti. Jeekarri waa'ee amantee lafa kootii fi mallattoo impeeriyaal deebii achii argachuu danda'u. Eegumsa firootaa finnaa biraa keessa jiranii masjiidota galmistoota yookiin bilisummaa hooqobaa galchuu ofitti fudhachuun murnoota si'ichaa barbaachisaa hin ta'u. Karaa fedheen uummattoonni abbootii mirga isaanii ta'anii tokkeessoo dimokiraatawaa walqixxootaa fi bilisaa impaayera kolonummaa bakka buusuu yookiin sun yoo fashalee riippaabilikoota ofiin buloo mataa mataan ni ijaarratu. Qabattoota malbuchaatti furmaata gochuutu uummattoota misooma diinagdeef kakaasuu danda'a. Uummataaf hariiroon lafa qabeenyaa fi firii dafqa isaanii waliin qaban mirkanaa'uu fi qaba. Olaantummaan seeras iggitii gaafata. Kun kan dhugoomuu danda'u yoo akka olitti ka'etti hariiroon malbuchaa waliigaltee sabootaa fi sabaawotaan qadaadame. Kanas ta'ee sana jijjiiramni fedhe haa abbaalamu waajjir bulchiin sirna nafxanyaan bu'uureffame diigamu malee kan aangotti ba'an hundi kittaa xaxaasaa keessa seenuun miirri isaanii akkuma kanneen isaan duraa turanii ta'a. Sirni nafxanyaa hundi kansaa akka ta'u waan fedhuuf isa malee kan biraa akka ofiirratti hirkatu hin fedhu. Sirnichi kan madaqse hundaa waliin araada qaba. Koloneeffattoonni lixaa kolonummaa haaraan kolonoota isaanii duriitti deebi'anii qabachuu yaaluun sana dhugaa bakka hallee fakkeessa. Kanaaf mata jaboon horee nafxanyaa jijjiiramutti ta'uu kan dadhaban. Sirni impaayeraa dhommoquu kan dadhabe akka miira sana calanqisiisuuf waan tolfameefi. Saboonni sabaawonnii fi uummattoonni erga qabamanii takkaa sirna impaayera Itoophiyaa sana ofirraa lolachuu dhaabanii hin beekani. Isaan addaan jiroo hooda seenaa aadaa duudhaa fi afaan ofii qabani. Dirqiitti kan Itoophiyaa keessan jechuun ofirrummaadha. Si'achi sirni nafxanyaa sirna addunyaa haaraa waliin waan hin deemneef hin hojjetu. Kanaaf falli jiru tokkeessoo haaraa federaalawaa walqixxummaa fedha bilisummaa fi birmadummaa irratti hundaa'ee uumuudha. Oromiyaan haa jiraattu. Ulfinaa fi suuraan gootota kufaniif, walabummaa walqixxummaa fi bilisummaan kan hafaniif, nagaa fi araarri ayyaana aabbolii fi haadholiif haa ta'u. Ibsaa Guutamaa Gurraandhala bara 2020.